Akkam jirtu dhaggeeffattoota chaanaalii dhugaanii boqochiisaa nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'a chaanaalii Oromiffaa kiyya kanarratti wanta bareedaa baay'ee irraa barattan isiniif jalqabuufan jira. Dr. Zaakir hammam musliimota biratti akka beekaatti ilaalamu beektu. Garuummoo dhugaan akkas miti. Viidiyoo kiyya har'aatirraa jalqabee Dr. Zaakir beekumsi isaa hammam akka ta'e bareeda godhee kanan isinitti agarsiisu ta'a. Viidiyoo kana booda musliimonni Dr. Zaakiritti akka qaanuftanii fi hordofuu akka dhaabdan nan hawwa. Kiristaanonni ammoo akka irraa baratanii fi musliimota dhiyoo keessaniif akka sheer gootan nan abdadha. Chaanaaliin kun guddatee akka musliimota baay'ee bira gahuu fi dhugaas baranii badiirraa akka deebi'an subscribe gochuun fi like gochuun jalqabaa. Hamma dhumaatti na waliin tura. I just wanted to ask a question related to the Christian who asked a question before, and you mentioned that the soldiers... Gaafii namni kiristaanaan dura gaafatee wal qabatee gaafachuu barbaada. Yesus awwaalamuu isaatiin dura loltuu Roomaatiin osoo lubbuun jiru waraannamee jira jette. Gaafiin kiyya durumaanuu Yesus fannifamee jira moo rakkoon sun akka san mudanne fannifamuu irraa hambifamee jira? saved from ever having any of the pain. Gaafii ishee shaggaattu badhaa. Gaafii lama gaafatte. Gaafiin inni jalqabaa Yesus fannoo irratti osoo lubbuun jiruu waraaname moo erga du'e booda waraaname kan jedhu yommuu ta'u, gaafiin ishee inni lammataa immoo Yesus fannifameera moo hin fannifamne kan jedhudha. Deebii Zaakir dhageenyee haa deebinu. Gaafiin isiin gaafatte Yesus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu masqala san irratti fannifamee dhukkubbii san keessa dabree jira moo fannifamuu irraa hafee jira jettee gaafatte. Akkaataan seenaan kun Quraanaa fi macaafa keessatti ibsamee garaagarummaa qaba. Barataa amantii wal bira qabee qoratu waan hin ta'eef waan isaan lameen keessa jiru ni beeka. Quraanni suuratul Nisaa suuraa 4:157 irratti ammaas waan isaan nuti Masii ilma isaa Maryam ajjeefnee jira jedhaniif isaan abaarre. Isaanitti fakkeeffame malee isa hin ajjeesnee hin fannisnees. Wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu je. Isa hin ajjeesne isas hin fannisne. Walaakin shubbiha lahum. Isaanitti fakkeeffame malee isaan isa keessatti wal dhaban. Isa irraa shakkii keessa jiru. Illa ittibaa'a dhanni. Yaada hordofu malee wamaa qataluuhu yaqiinaa qabatamaatti isaan isa hin ajjeesne. Kanaafuu akka Quraana keessatti suuratul Nisaa suuraa 4:157 irratti ibsametti Yesus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu hin fannifamne hin ajjeefamne isaanitti fakkeeffame malee. Akkamitti wanti kun mudate kan juuf nuti hedduus waan nu cinqu qabnu. Aayaan itti aanu kan suuratul Nisaa suuraa 4:158 irra jiru dhugumatti Rabbiin gara isaatti ol isa fuudhe jaamee ibsamee jira. Muslimootaaf Quraanni hin ajjeefamnes hin fannifamnes waan juuf nuti dubbiin kun nuuf ga'a. Haalli kun fakkeeffamuu isaa qofa beekna. Akkamitti wanti sun mudate kan juuf ammoo tilmaama garagaraatu jira. Tarii namni biraa bakka isaa fannifamuu danda'a. Tarii waan biraas ta'uu danda'a. Nuti wanti kun nuun cinqu. Quraanni hin ajjeefamne hin fannifamne waan nuun je'eef amannee fudhannee jira. Dhimma gad fageenyaan jiru irratti of hin cinqinu. Akkuma dhageechan dhimma gadi fageenyaan jiru irratti of hin cinqinuu jedheera. Akkasumas ammoo Yihuudoonni ajjeesne jedhu malee hin ajjeefne isaanuu shakkii keessa jiru jedheera. Shakkii keessa jiraachuu isaaniif garuu ragaan dhiyeesse tokkollee hin jiru. Ani garuu faallaa Zaakir. Akkamitti yoo jettan Zaakir du'uu Yesus irratti dhimma gadi fageenyaan jiru hubachuuf of hin cinqu. Ani ammoo gadi fageenyaan hubachuu waanan fedhuuf gadi fageenyaan ilaalee Zaakir dogongoruu isaa hubadheera. Maal kan jedhu ittan dhufa. Inni biraan ammoo Zaakir Yihuudoonni yookiin warri kitaabaa shakkii keessa jiru jedheera. Ani ammoo shakkii keessa kan jiran Yihuudota osoo hin taane musliimota ta'uu bira gaheera. Akkamitti kan jedhu ittan dhufa. Isa jalqabaatti yommuu deebi'u akkuma dhageechan Zaakir gadi fageenyaan hin ilaallee jedhee afaan isaatiin dubbachuun Yesus hin fannifamne jechuun xumureera. Ani ammoo Quraana gadi fageenyaan ilaalee Yesus akka fannifamee du'e bira gaheera. Aayaa Zaakir dubbise isiniif dubbisuu nan eegala. Quraana boqonnaa 4 lakkoofsa 157 hanga 158 akkas jedha. Ammas waan isaan nuti Masiihiin Isaa ilma Maryam ergamaa Rabbii ajjeefnee jirra jedhaniif isaan abaarre. Isaanitti fakkeeffame malee isa hin ajjeefne hin fannifnes dhugumatti isaan isa keessatti wal dhaban isa irraa shakkii keessa jiru yaada hordofu malee isa irratti beekumsa homaatu hin qaban qabatamaatti isaan isa hin ajjeefne dhugumatti Rabbiin gara isaatti ol fuudhe
Rabbiin injifataa ogeessa ta'ee jedha. Kanaaf akka amanamaa ta'u quraanaan hiikna. Kanaaf quraanni nama du'ee gara uumaatti geeffame akkamitti akka ibsu beekuu qabnaa jechuudha. Mee boqonnaa quraanaa 2 haala wareegamtootaa hubachuuf furtuu ta'an haa ilaallu. Kutaaleen kun lamaan kan dubbatan waa'ee jihaadistootaati. Isaanis karaa Rabbii irratti kan wareegamanidha. Waa'ee isaanii maal akka dubbatame hubadhaa. Inni jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 154 irratti kan argamu yoo ta'u akkas jedha. Nama karaa Rabbii keessatti ajjeefamuun du'aadha hin jedhinaa. Dhugumatti isaan fayyaadha. Garuu isin hin beektanu. Kanaaf musliimoonni waa'ee wareegamtootaa akka du'aatti dubbachuun hin hayyamamuuf. Lubbuun jiraachuu baatanis akka lubbuun jiranitti ilaalamuu qabu. Musliimoonni akka ilaalcha dhuunfaa isaanitti dubbachuu hin qaban. Akka waan Rabbiin isaaniif buusetti dubbachuu qabu. Kun quraana keessatti wanta ijoo hubachuun barbaachisaa ta'edha. Quraanni fi Muhammad wanta ati arguu hin dandeenye sitti himu. Haala kana keessatti wareegamtoonni waan du'an fakkaatanillee musliimotaaf akkas jechuun hin hayyamamuuf. Sababni isaas wareegamtoonni akka dhugaa hin mul'annetti Waaqayyo wajjin waan jiraataniif. Yaada kana boqonnaa 3 lakkoofsa 169 irratti arganna. Akkas jedha. Warra karaa Rabbii keessatti du'an du'aatti hin yaadin. Dhugumatti isaan gooftaa isaanii biratti jiraattoodha. Ni sooramu. Mee irra deebi'ee haa dubbadhu. Musliimotaaf akka ilaalcha isaanitti waa'ee wareegamtootaa dubbachuun hin hayyamamuuf. Akka waan Rabbiin buuseetti dubbachuu qabu. Kanaaf kutaan quraanaa boqonnaa 4 lakkoofsa 157 hanga 158 keessa jiru waa'ee Yesuus isa Yihuudootaan fannifamee du'ee dubbata. Garuu akka ajaja quraanaatti hin duune jedhama. Kutaan quraanaa kun dabalatee fannifneerra kan jedhan abaarneerra hin fannifne jedheera. Kana jechuun haala wal fakkaatuun kan ol kaa'e waan isaan hin fannifneef osoo hin taane akkas jechuun dubbachuu waan hin qabneefidha. Yoo fedha Waaqayyoo ta'ee jiraadhe yeroo biraa caqasoota lamaan kana irratti bal'inaan deebii kanan isiniif kennu ta'a. Yaadni inni lammaffaan Dr. Zaakir kaase du'a Yesuus irratti Yihuudoonni shakkii keessa jiru jechuun kan dubbatedha. Yaada kana yaa kaasu malee ragaa tokkollee nuuf hin kennine. Ani garuu shakkiirra kan jiran musliimota akka ta'an ragaa qaba. Ragaan kiyya jalqabaa Zaakir ofuma isaatii kan dubbatedha. Irra deebi'een isin yaadachiisa. Akkas jedhe. Quraanni isaan hin fannifamne nuun jedha. Eeyyeen itti amanna garuu ammoo gadi fageenyaan hin ilaalle waan ta'eef bakka isaa nama biraa yaa buusuu hin buusinii wanti beeknu hin jiru jedheera. Kana jechuun tarii bakka isaa nama biraa bakka buuseera ta'a jechuudha. Kun shakkii guddaadha. Beektonni musliimaa addunyaa fannifamuu Yesuus irratti yaada garaagaraa qabu. Isaan keessaa muraasni inni tokko bakka Yesuus namni ta'ee fannifamee ture kan jedhudha. Inni lammaffaan namuu hin fannifamne kan jedhudha. Sadaffaan Yesuustu fannifamee ture kan jedhudha. Afraffaan Yesuus fannoo dandamatee lubbuun ooleeraa kan jedhudha. Amantiin Zaakir isa kana. Viidiyoo kana yoo xumurtan dhumarratti kan dhageechan ta'a. Shanaffaan Yihuudoota osoo hin taane warra Roomaatu fannisee kan jedhudha. Namni shakku gaaffii baay'isa. Egaa gaaffii kan baay'ise Yihuudoota osoo hin taane musliimota. Kanaaf Zaakir intala gaaffii gaafatteef deebii beekumsa irratti hundaa'ee deebisaafii hin jiru jechuudha. Mee itti fufnee haa dhageenyu. Macaafa yoo dubbistu, seenaalee garaagaraa yoo dubbistu, wangeela yoo dubbistu, Yihuudoonni Yesuus maqaa Rabbii xureessee jira jedhanii himatan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 31 fi 32 wayita Yesuus anii fi abbaan kiyya tokko juusan waan inni aangoo waaqummaa fudhate se'an. Osoo nama taatee jirtuu waaqa of gootaa jedhanii isa gaafatan. Waan isaan jaan kana irratti hundaa'uun Yesuus wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 32 irratti isin waaqayyoota kan jiru kitaaba keessan keessatti ibsamee hin jiru. Namni dubbii waaqayyoo dubbatu waaqayyo jedhamee hin jiru. Wanti macaafni jiru hin diigamu jedhee itti dubbate. Kanaafuu bakka kanatti inni aangoo gooftummaa fudhatee jira jedhanii yaadan. Dhagaa lafaa fudhanii isa darbatu seenan. Kanatti ansee dalagaa hedduu dalagee jira, dalagaa gaarii isa kamiif na reebaa jirtan jee gaafate. Sababa kanaaf jecha mana murtiitti dhiyaatee masqala irratti akka fannifamu itti murteeffame. Sababa kanaaf mana murtiitti dhiyeessanii akka fannoo irratti ajjeefamu itti murteessan kan jedhu eessaa akka dubbise waaqumatu beeka. Ani kan akkas jedhu macaafarraan nagarre. Kottaa mee dhuma seenaa kanaa waliinaa dubbifna.
Kan dubbate wangeela Yohaannis boqonnaa 10 irra kan jiru yoo ta'u, dhumni seenaa kanaa maal ta'ee isa jedhu lakkoofsa 39 hanga 40 kan jiru isinifan dubbisa. Akkas jedha. Yihuudoonni ammas isa qabachuu barbaadan, inni garuu isaan harkaa ba'ee sokkee. Yesus ammas gara Yordaanos iddoo Yohaannis duraan itti cuuphaa ture dhaqee achi bubbulee jedha. Erga akkas ta'ee Dr. Zaakir eessaa fidee dubbise laata? Tarii macaafa dhuunfaa ofiidhaa barreeffate qabata. Dogongorri Zaakir raawwate inni biraan ammoo namni dubbii Waaqayyoo dubbatu Waaqayyo jedhameera jedhee kan dubbatedha. Kutaan kun nama dhuunfaa tokko Waaqa jedhee hin dubbanne. Kan jechaa jiru waaqoliidha. Akka dubbii Zaakiritti Yesus dubbii kana dubbatee dhaabeera. Garuu immoo macaafa yoo ilaallu itti fufee waa'ee ofiisaa addatti waan dubbate qaba. Asitti wanti salphaatti darbuu hin qabne kan Zaakir dubbate tokko Yesus ani Waaqa jechuu isaa amanuu isaati. Waaqummaa akkamiitii kan jedhu gaafii biraati. Amma isan deebisa waan ta'eef na duukaa bu'a. Dura macaafa yaa dubbisnu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 27 jalqabee hamma 39 kan jiru haa dubbisnu. Hoolonni koo sagalee koo hin dhaga'u. Ani isaan beeka, isaanis na duukaa hin bu'u. Ani jireenya bara baraa isaaniif nan kenna. Isaan bara baraan hin badan. Namni tokkollee harka koo keessaa isaan hin butatu. Abbaan koo inni anatti isaan kenne hundumaa irra guddaadha. Homtinus harka abbaa koo keessaa isaan butachuu hin danda'u. Abbaanii fi ani tokko isaaniin jedhe. Kana irratti wanti Yihuudotaa dhaga'anii isa ajjeesuudhaaf ammas dhagaa funaannatan. Yesus garuu deebisee hojii gaggaarii abbaan koo anatti kenne baay'ee hojjedhee isinitti agarsiiseera. Isaan kana keessaa hojii isa kamiif dhagaadhaan ana dha'uu barbaaddu isaaniin jedhe. Yihuudoonni ammoo ati Waaqayyoon waan arrabsiteef malee hojii gaarii waan hojjetteef dhagaadhaan kan si dhoofnu miti. Ati nama taatee otuma jirtuu Waaqayyoon of goota'oo jedhanii deebisaniif. Yesus ammoo anoo isin Waaqayyoota isiniin jedheera kan jedhu seera keessan keessatti caafamee jira miti. Waaqayyo warra dubbiin isaa itti kennameef Waaqayyoota jedhe. Waan macaafni jedhus hin diigamu. Yoos immoo ana isa abbaan qulqulleessee gara biyya lafaatti erginaan ani ilma Waaqayyooti jedhe kanaan attamitti Waaqayyoon arrabsita jetture. Egaa ani hojii abbaa koo hin hojjedhu yoon ta'e anatti hin amanina. Ani hojii abbaa koo nan hojjedha yoon ta'e garuu anatti yoo amanuu dhaabattan iyyuu hojii kanatti amana. Kanaanis abbaan ana keessa anis abbaa keessa akkan jiru ba'eessa gootanii hin hubattu isaaniin jedhe. Yihuudoonni ammas isa qabachuu barbaadan. Inni garuu isaan harkaa ba'ee sokkee. Egaa akka kutaa kanaatti Yesus duuka buutota isaatiif jireenya bara baraa akka kennu harka isaa keessaas eenyuyyuu isaan butachuu akka hin dandeenye fi kanaanis abbaa waliin tokko akka ta'e dubbachuun ani Waaqa jedheera. Zaakiris kanatti akka amanu nutti himeera. Kana yommuu dubbatu garuu wanti gaafii itti uumee akka jirus dubbateera. Gaaffiin isaa Yesuusiin ala Waaqa kan jedhaman akka jiran Yesus dubbateera kan jedhudha. Garuu kutaan kun waa'ee waaqummaa namoota biroo dubbachaa kan jiru miti. Waaqayyo warra dubbiin isaa itti kennameen Waaqayyolii kan jedhe caafamee kan jiru macaafa faarfannaa boqonnaa 82 lakkoofsa 6. Kutaa kana yoo dubbifnu dhugaan tokko jira. Waaqayyo namoonni yeroo sana aangoo irra turan uummata cunqursaa akka jiran argeera. Iddoo kanatti kan Waaqayyo dubbate kunis haasaa qoosaa yookiin Ingiliffaan aayiranii jedhama. Isin Waaqa osoo hin taane waaqoliidha jedha. Dhugaadha ani aangoo isiniif kenneera. Isin yeroo kanatti akka Waaqaati. Garuu hin duutan miti jedhaan. Uummatatti amanamummaadhaan murteessaa. Aangoo ani isiniif kenne kana haala hin malleen itti fayyadamuu hin qabdanii jechaani jira. Kanaaf Yesus Waaqayyoodha jedhee ani kanan abbaan ergamee nama ta'e dhiisaatii kan dubbiin Waaqayyo itti dhufe illee waaqolii jedhamaniiru. Kanaaf kun isin ajaa'ibuu hin qabu jechaani jira. Kanaaf akka kutaa kanaatti Yesus waaqummaa isaa kan isaanii wajjin tokko ta'uu isaa osoo hin taane kan koo adda ta'uu isaa fi ani mucaa Waaqayyoo ergamee nama ta'e ta'uu kiyya baraa jechaa jira. Kanaaf ammallee uummanni dhagaa kaasuun ani Waaqayyoodha waaqummaan koos akka macaafa irratti waaqolii jedhaman miti. Kan koo adda Waaqa abbaa waliin tokko waan jedheef deebisanii dhagaa fudhatan. Garuu isa qabachuu akka hin dandeenye nutti himee xumura.
akka Dr. Zaakir waa'ee fannifamuu hin dubbatu. Raawwateera. Yeroo isaaniitti ayyaanni Yahudootaa guyyaa sabtii irra oola. Akka filosoofii isaaniitti namni tokko guyyaa sabtii fannifamuu hin qabu. Guyyaan sabtii ammoo jimaata galgala calqaba. Kanaafuu jimaata guyyaa fannifame. Osoo laftiin dhiin masqala irraa buufame. Sababni isaa ammoo sabtii masqala gubbaa turuu waan hin qabneef. Akka isaan jaan kanatti masqala gubbaatti fannifamee jiraa osoo ta'e du'ee jiraa yaada ji'uun waliin galu. Sababa inni hin du'iniif loltuun Roomaa sun eeboon isa waraanee dhiinni keessaa yaa'uu isaati. Soba ija baasaa Dr. Zaakir ilaalaa. Macaafni qulqulluun Yesuus waan hin du'iniif loltuun Roomaa eeboodhaan waraane jedhaa? Mee haa dubbifnu. Yohaannis boqonnaa 19:31 jalqabee akkas jedha. Guyyaan sun guyyaa itti qophaa'an guyyaan sanbata isatti aanus guyyaa guddaa ture. Kanaaf dhagna warra fannifamanii guyyaa sanbataatti fannoo irra akka hin oolle gochuudhaaf lafeen miila isaanii cabsamanii fannoo irraa akka gadi buufamaniif warri Yihuudootaa Phiilaaxoosin gaafatan. Akkasitti warri loltuu dhufanii miila namicha isa duraa kan isaa wajjin fannifames in cabsan. Gara Yesuus dhufanii kanaan dura du'uu isaa yommuu argan garuu miila isaa hin cabsine. Haa ta'u iyyuu malee warra loltuu keessaa inni tokko eeboodhaan cinaacha isaa waraannaan yommusuma dhiignii fi bishaan keessaa lola'e. Loltuun kun kan kana raawwate mirkaneeffachuuf ture. Dhiignii fi bishaan kophaatti ba'uunis mirkanaa'eefii jira. Kanaaf Zaakir amantoota Islaamaa gowwoomsaa jira jechuudha. Isaanis awwaala isaaf qophaa'e keessa isa kaa'an. Kanaafuu awwaala keessa sabtii guyyaa guutuu ture. Alata ganama ammoo dhagaan awwaala isaa ittiin cufan sochoofamee jira. Maryam Magdalaawii jedhamuun tan beekamtu wayita alata ganama dhayxu dhagaan sosso'ee jira. Dhagaa eenyutu sochoosee kan jiruus gaafidha. Kanaafuu akkaataa macaafni seenaa kana seenesse irratti hundaa'ee wanta inni je'e kanaanuu osoo walii galee tilmaamaan wanti macaafni jiru sirriidha jee osoo fudhadheewu bakka takkatti illee seenaa kana keessatti bakki Yesuus du'ee jira jiru hin jiru. Seenaa kanarraa wanti hubannu mallattoo Yoonaas akkuma Yoonaas guyyaa 3 fi halkan 3 garaa qurxummii keessa turutti ilmi namaatis guyyaa 3 fi halkan 3 garaa lafaa keessa turuu qabaa kan jiru guutuu qaba taanaan Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu lubbuun jiraachuu qaba. Yoo du'eera ta'e immoo Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu sobee jira jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 12:38 irratti mul'ata yookaan tinbiitii mudatuudhaaf deemuu himee jira. Innis akkuma Yoonaas san ilmi namaatis ta'uuf jiraa jedhe. Yoonaas waan lubbuun tureef innillee lubbuun jiraachuu qaba. Akka barataa tokkootti wanta dubbisarraa kan hubadhe eega qorannoo gaggeesseen booda Yesuus sobee jiraa yaada jiru fudhachuu hin dandeenye. Wanti baay'ee gaarii ta'e kan Dr. Zaakir dubbate Yesuus akka hin sobne dubbachuu isaati. Dhugaadha Yesuus hin sobne. Erga akkas ta'ee fakkeenyota Yesuus dursee kenne yaa ilaallu. Wangeela Maatewos boqonnaa 12:38 irratti Yesuus du'a isaa akka Yoonaas guyyaa 3 fi halkan 3 garaa qurxummii keessa ture ani handhuura lafaa keessa nan turaa jechuun ibseera. Kana Zaakiris itti amana. Garuu ammoo fakkeenya malee waan guutuu ta'ii hunda ibsu miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:14 irratti ammoo akkana jedhee dubbateera. Museen lafa onaa keessatti boofa sibiila diimaa muka irratti akka ol fuudhe ilmi namaas immoo akkasuma muka irratti ol fuudhamuun in ta'a. Akka kutaa kanaatti Yesuus kan fannifamuu fi kan du'u yoo ta'u akka fakkeenya Yoonaas ammoo guyyaa 3 fi halkan 3 tura. Guyyaa 3 fi halkan 3 kan jedhu akka aadaa Yihuudootaatti kan lakkaawwamu malee akka yeroo ammaa miti. Xiqqoo aadaan biyya keenya itti dhiyaata. Walumaa galatti Yesuus fannifamee guyyaa 3 fi halkan 3 awwaala keessa tureera kan jedhu deebiidha jechuudha. Mul'ata yookaan piroofeesii himame san guutuudhaaf lubbuun jiraachuu akka qabu anni amana. Masqala irratti fannifamee jira garuu hin duune. Dikshinaarii afaan Ingiliffaa yoo dubbistu crucifixion jechuun nama tokko masqala gubbaatti fannisuu fi achumarratti du'a jechuudha. Haa ta'u malee dikshinaarii keessa nama tokko eega masqala gubbaatti fannisteen booda yoo namni sun du'uu baate maal jechuu akka ta'e hin ibsamne. Jecha haarofni nuti dhimma kanaaf argachuu dandeenye crucifixion kan jiru ta'a. Fiction yookaan durdurii jechuudha. Masqala gubbaatti ni fannistaa garuu hin du'u. Kanaafuu waan macaafni jiruun osoo walii galeeyyuu Yesuus hin sobne dubbii jettu kan fudhadhu ta'eyyuu crucifixion fannifamee hin duune jechuu ta'a malee crucifixion fannifamee du'e jechuun ta'u obbalii deebisaasiif kan jeetti naman.
Kanaaf anis xumurarra kanan isiniin jechuu barbaadu Dooktar Zaakir osoo macaafa oduu durii barreessee musliimota irraa galii guddaa argata kan jedhuu fi dhugaan kun har'a naaf galeeraa namni jettan yoo jiraattan teelegiraama irratti liinkii kana barreessuun osoo tuqxanii na dubbisuu dandeechuu kan jedhudha.